Milkaa'inni taatee sagalee guddaa qabuu miti. Hojii ati dukkana keessa hojjettudha. Yeroo cal jedhu keessatti, yeroo namoonni baay'een hin jirre, namnis jabeessuu hin jiru si qofa. Ogummaa harka kee irratti hojjedhu nama filatamaa ta'uuf jecha. Iddoo guddaa irra ga'uuf jecha humna guddaa baasuu qabdu. Akkasumatti carraaqee guddaa. Milkaa'inni adeemsa baay'ee callisaadha. Namoonni milkaa'an kennaa qaban kan jedhu olola miidiyaa fi hawaasa irraa madduudha. Garuu namoonni milkaa'an iccitii adda ta'e qabu. Innis wanti guyyaarraa hojjetan qabu. Kana jechuun amala guyyaati. Amalli ijaarsa jireenya keenyaati. Galmoota yookaan mul'ata guddaa qabaachuu miti. Waan hunda caalaa waan guyyaa tokko tokkoon hojjettudha. Guyyaa tokko tokkoon hojii sana hojjechuuf qofa irratti xiyyeeffadhu. Fedhiin sitti dhagahamuu baatus. Yeroo dorgomtoonni kee rafanaati ka'uu qabda. Yeroo dinni kee siree irra maramee rafu'ate ka'uu qabda. Yeroo sammuun kee kana hin hojjetin yookaan ni ulfaata siin jedhu sammuu kee caaluu qabda. Yeroo dadhabbii sitti dhagamu dhugaa ofitti himuu qabda. Yoo waan gochuu qabdutti yoo of dirqite nama fooyya'aa ta'uuf jirta. Warri injifatan hojii sana hojjechuuf waan barbaachisu hunda hojjetu. Isaanis ni hojjetanii hanga hojiin san xumuramutti raawwatu. Nama ta'uu yoo barbaadde hojjedhu. Yoo maallaqaan of danda'u barbaadde hojjedhu. Namni hundi jechuun ni danda'ama. Ji'a 2 yookaan 3 gammachuudhaan turuu danda'a. Namoonni muraasni waggaa 2 yookaan 3 gammachuudhaan turuu danda'u. Garuu injifataan bara baraan gammachuudhaan tura. Jireenya keessatti injifachuu fi mo'amuu gidduu jiru kan addaan baasu maali? Isaan sirriitti waan namni hundi hojjetuu fi tokko dabalataan hojjetu. Jeetti kitaaba tokko dubbisu, tokko dabalataan dubbisan. Ulaagaa sana yeroo kaa'attu jireenyi kee guutuun jijjiiramuu jalqaba. Tarkaanfii dabalataa deemuun sirra jira. Waan tokko carraadha jettee dhiisuu hin qabdu. Mootonni dhugaa waan danda'an hunda ni hojjetu. Mootonni guyyoota fedhii itti hin dhagaamne hin qaban. Maaliif guyyaan itti lakkaa'aa jira? Guyyaa hin qisaasan. Sababni isaas yeroo bu'aa argattu badhaasa arga. Viidiyoolee akkanaa chaanala kana irratti waan argattaniif subscribe, like, comment godhaa. Waan hordoftaniif baay'ee galatooma.